Guys, adamara deemu deema. Seedoon adamara jira. Ayyuudhaan illee gartee wal akkana jiranii. Ayyuun illee gartee gam tokkonis gammachuu jirti. Gam tokkon immoo lolaa jira. Hundaafuu lola kanamee dhaqatiin qabbaneessamoo irraan oolaa waan jiru yaadoon ta'e jira. Seedoon immoo ammas deebi'anii dhufaan jiranii dhufaa kalas jennaanii hin dhufinii baadiyyaadhaan deemu deeman jee karaa baadiyyaa deemuudhaaf yoo leen inshallah hanga dhumatti na gintura video la share godha guys I love you dhugumatti ani wanni gartee yaaddo guddaanatti sammu seedoodha yoo miidhamti hoo waan junna dhagama jira. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota sabra hundi keessan bakkum jirtan nageenyaan nabbiisin bira galatu arrantana waa'ee seedooti fi sumayyaa wal qabate waan jiru sin qodatin jira hanga dhumatti na gintura video la share godha namoonni as bira subscribe godhin subscribe godhati mata akkuma beekamu gaa sumayyaan karaa Yaman deemtee jirti. Yeroo gartee seedoon gartee karaa biyyaa galatti isiilleen Yamaniin jiraattee viidiyoo godhiste akkuma dheengadde isiniif godhisne seedoon gartee haalli ammaan tana seedoon gartee keessa jiru dhugumatti baay'ee nama rifachiisa jechuudha. Maaliif namni kuni hedduu nama rifachiisa. Ani yoo gartee namni kun gartee haala gartee amma jiru kanaan yoo gartee qullaa gartee daandiirra fiigee yoo gartee sammuun shirtaate booda akkam taati sumayyaan ayyuun akkam taatidha. Kun gartee gaafii natti jira jechuudha. Namoonni hedduun gartee keessan dhufe waa'ee gartee sumayyaa gartee namaa waatti godha jira. Ayyuu ammoo dhibbaan dhibbatti gartee Yamanirraa akka gartee kennaadhaatti ayyuudhaaf gartee waa ergamee jira. Wanni ijoolleen jira jechuudha. Ilmi namaa namaan rafu. Ilmi namaa gartee yoo ati gartee shamarrallee gartee jechuudha. Yoo gartee jaarsa gaarii yoo harkatte bultiin tante yoo gartee bareeddee haala gaarii keessa yoo jiraatte yeroo ammaa gartee namni keenya gartee walii rafu jechuudha. Walii rafu dhugumatti. Ana rantana mistira tokko isin tima. Mistira jabaan isin tima rantana. Dhugumatti viidiyoo kana dhugumatti ni gintura. Namni keenya waliif hirriba dhabee jira. Baay'ee gartee haalli gartee namni keenya waliif gartee hirriba dhabee rabbi sodaa dhiisee hedduun ajaa'ibaa jechuudha. Namni rabbi sodaatu namni gartee amantii qabu amantiin kamuu gartee jireenya namaa gartee balleessi kan kee tolfadhu lamaan jettu jireenya kan kee jiraadhu kan nama gartee yoo dandeessu tolchiif dida dhabde immoo irraa dhiisi irraa dhaabbadhu harkata namaatti gammadii qufa namaatti gammadii qufa namatti immoo gartee cubbuu yaadin hamtuu hin yaadin hin balleessin haalli gartee nama keenya irra gartee muraasni hedduu nama ajaa'ibaa jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba dhugumatti. Amma waa'ee gartee sidee wal qabatee seedoon salphatti gartee kanatti fiigu. Salphatti gartee kana fiigan jiru. Abadan seedoo gartee waa tuqameen jiraachuu. Sumayyaan akkasuma. Ayyuuleen akkasuma. Ani mataan kiyya waa'ee kiyya umara isinasaa. Amma seedoon gartee karaa biyyaa galee jira ishee. Amma dheengadda gartee seedoon hin dhufaan jeen. Adaamaan hin dhufa jeen dawwallaaniif hin dhufinaan jee. Alleen gartee magaalaa keessa hin jiruuti. Bakka biraan deemee jiran dhufinaan jee jechuudha. Ayyuun duraan gartee natti aartii jirti. Maaliif waa'een gartee anjuun dinnaan natti hin dhufin natti hin bilbilin jee qayyi masmarii kan nafin ture jechuudha. Saba sanatti ayyuu gartee kalee dawwaleef hin ture. Ayyuu seedoon gartee si jiran jeen. Anaa seedoo si eegaan hangatte jechuudha. Seedoo anaatu si eegaan hangatte. Maaliif natti aartii jirti isinis. Deebeen seedoo dhabde waleef. Seedoon gartee anas magaalaan jiru adaamaan jiru baadiyaan gabboo naan jee hajaawatiif. Xayyib yeroo ol deebite naada walii yookaan immoo adaamaan hin dhufan jeen. Hin dhufin naan jee kumaan isin jee adaamaa hin dhufiniti anaatu hin dhufan naan jee. Amma namni kuni yoo gartee waa ta'e ni jira miti egaa yoo gartee waa ta'e yoo gartee waa ifi godhe yoo gartee karaa gubbatti fiigee waa ta'e booda maqaan keenya illee gartee lafan bu'u. Osoo gartee isin bira jirtaniiti akkana ta'edha. Sumayyaan gartee irraan tani qilleensarratti gartee ilmaan fudhattee fiituun takkachi fiidu takkas fiidu booda gartee shenaan irraan baatu. Amma gartee fakkaatee gartee namni gartee waa jeeni yookaan immoo gartee shayxaanni gartee kanatti eegee micciree kanatti isii ari'uu danda'a. Garuu yoo gartee inni waa ta'e shenaan gartee irraan baatu jechuudha. Amma seedoo gartee namni hedduun keessa dhufe gowwaadha kuni maaloodha maaloo ta'e gowwummaadha miti. Namni gartee jaartii hantee ilmaan wajjin gartee gosa jala deemtu ilmaan jechuun gartee firiidha bara. Firii ilmaan jechuun firiidha warqeedha. Garaan gartee sin taa'u jechuudha. Garaan ilmaan kan keeyyaa gartee sin taa'u. Garuu seedoolleen gartee dongorsa guddaan osoo gartee badii isaa hubatee
akkama gartee fiiguun taane bakka deemu sanatti gartee osoo waan gartee sumayyaallee gartee aarsaa waan gartee bultii isaarra gartee dhiibbaa fidaa rakkina fidaa gartee isa shorora keessaa dalaguu baatee gaarii ture jechuudha. Amma innis Yaman deemee Yamanitti fuudhe jan ani waan san gartee hordofee akka inni hin fuudhin mirkaneeffadhan jiraachuu. Amma gaafa Sa'idoon gartee karaa biyyaa galu ani kophaa isaa waan galuun seene walleen gartee fuudhe jangaa'ee jaartii qabatee dhufaa jira yookaan immoo dhokaysee gartee dhufaa jira jeetiin if keessatti gartee yaadee jiraachuu. Sheexaanni bara waa hedduu nama yaachisaa bara. Warra gartee Yaman jiru sandiroolee gaafadhan jira ammallee deebiin gaafadhe sobaachuun fuune. Maaliif achi deemee waan baay'eedhaatu irra gahamee ture yaa'iitti meeqatu gartee irratti ga'ee siirii nyaachisuudhaaf summii obaasuudhaaf waan baay'eedha gartee yaalan. Warrummaan gartee isaa hojjetu saayiba jaartii hajjii faadha moo maaliin beekamu maqaa isaanii keessatti. Sa'idoolleen gartee gara laafaa of eeggannoon godhu. Bakka hunda gartee deemee dhaabbataa jechuudha. Wanni kun gartee isa miidhee jira. Amma gaa karaa biyyaa galee jira. Ani hanga ammatti isa harkachuu hin dandeenye jechuudha. Nin dhufa naan jee Finfinnee hin dhufne Adaamaatti dhaqaan jee ture Adaamallee hin jiru naan jee baadiyaan bu'ee jira hin dhufe naan jee garuu ayyuudha wajjin gartee wal akkana jiran. Walitti bu'anii isaa garuu wal lolanii jiranii san amma ani isiniif hin haasa'u waan irra gan immoo inshaallah isaanuu inni nu gartee meebi isiniif viidiyoo gadhiisa yookaan immoo ammas gartee karaa Yaman gartee as deebuudhaaf karaa Yaman gartee achi deebuudhaaf qophaa'u jirata tikeeta Yaman naamurii jechuun isaa gartee afaan qabu garuu amma kana booda gartee wanni taamuu qabu wanni taamuu maalidha? Ishi maal goona mee? Sumayyaa Yaman jirti. Yamanii maal gooti ishi maal barbaaddiidha? Moo maallaqa achi qabdi moo dhimma biraati achi qabdi moo maalidha? Moo achi dheexxee ammas yaa'ii biraatii uumuudhaaf deemti moo maalidha? Kuni gartee gaafii natti jiraachuun garuu sirrii hin jirtu. Takka tana waa'ee gartee immoo ayyuutu wal qabatee dhugumatti ani ayyuudhaaf ayyuu maaliif hin gartee kana durallee narraa bakka amma gartee aaree jechuudha. Qayyi masmuree kanneen fi narraa fagadhoon hin jee maaliif ana ayyuun hin jaaladhaan hin kabajaa obboleetiyyaa ammaan akka namtee garuu waan isin gartee gorsa hin dhageenyeef tiyya malee waan jettuuf kanamaa gartee waan dhageenyeefin kalas mee haa ifu gartuu jee ifraa fageessa jechuudha. Malee ayyuun gartee hammeenya qabaatti timti. Amma ayyuulleen gartee waan isin gartee ammaan tana gartee mataa qullaa gartee kanatti sirbituu fi maaliif intaloon tuni kophaadha jiraatti. Sa'idoon gartee eega guyyaa fuudheetii gartee tolchee gartee isii akka rahaa gootu godheen beeku. Maaliif kalas inni asin fiigaa waan baay'ee dhataa jiraachuu. Amma namitiin tuni ayyuun tuni haa qabdee jechuudha. Yoo gartee inni adabatee gartee wajjin hin jiraanne wajjin gartee taa'ee gartee akka isin feetutti akka jaartiidhaatti yoo wajjin hin jiraanne maal taatire? Kalas qullaa firraa akka feete gartee utaaluudha sirbuudha kana gartee hagootuu fi aarii keessa galtee kana gootina fakkaata malee gartee hammeenya biraatiif himti. Yoo miskiina ijoollummaa sirti kana malee hayyuu rakkina biraallee hin qabdu. Amma immoo ta biraa wanni jedhamee jiru ayyuu gartee namatu waatti godheedha. Ayyuu namatu gartee giiftiidhatti gartee Yaman irraa sagalee dheeraa na kannan na ergan. Garuu ani waan kana akkasittillee wanni hin jiru ayyuu akka giiftiidhatti akka gartee kennaadhatti waa erganii fi jiranii jiran. Uffata shaanxaa guutuu Sa'idoon gartee dhufaan jiran jee ifiin dhufne namatti shaanxaa wayii uffata guutuu itti kannee nama sanarraa gartee fuudhan jee irraa fuudhee Adaamaa ayyuudha kana jechuudha. Waan san gartee uffata san gartee shaanxaa sanii silaa gartee anaa fi Sa'idoon gartee wal agarree gatteenyee uffata san shaanxaa san keessa meeshaa akkamii keessee sumaatu gartee walitti qabee bitee gartee ergemoo namaatu bitee si kannee ayyuudhaaf ergitee jeeniin gaafadha. Garuu anaa fi Sa'idoon ammaan tana hangamatti akkuma isin jee gatteenyee wajjin gartee wanni haasawwan hin jiru. Asittillee gartee shakkeen jiraachuu. Uffata gartee daa'imaatillee keessa jira. Uffata gartee shamarranillee keessa jira. Uffanni shaanxaa guutuudha. Konkanaa jechuudha. Amma gartee wanni ja'amaa jiru ayyuudhatti waa godhamee jira waan ja'amu jiraachuu. Akka gartee kennaadhatti waa itti godhanii jiranii ilmi namaa gartee sodaa rabbii dhiisee jira. Rabbi nu haa tiisu. Ani garuu rabbiin eega.
ni salata du'ain goda azkaran goda alhamdulillah rabbitin amana wa takka garte fi shakku garu wa qasaman billah huna rabbina shahada wallahi siri sadihi fi ijabuda lama sijran jan shayni kanan je siri sadi si goɗo mijiran je wallahi qasaman billah huna kanan jan rabbin kuno ana kuno fajiman qaba rabbina tisu amma kana can garte ani kana kai sanin baje murtese jiraju garo kamitin ba ubalisa je dise saydo hamtu halayya inni khas jirona dise khasan bo wano balon fele bo male wan tan garte juman tan male ani garte isa dise khasan bo getu murtese jiraju namni akanati jirenya namatif gufu rabbin samil kaysu nama jirenya nama balaysu rabbin garte ad-dunya akhirah isani balaysa wallahi isa rabbini balaysa ju hangan takka garte hono ribanu dabani waan san gonin beno tanu jalatus yo garte jalate nya qabate akana ti dubachu yo garte wali galani tole jechu yo lakki an garte wali galle khalas fagumay dabachu jirenya na balay sun mali faydan isin habala rabbi yon jabar sane anna baro ani ana kam to kotti namana baro un ko ngarte na muslima desi israilu hina baro sailu rabbin nuwati suwais ati mana de dadi yarmani ndaka jette kana sen ngata kana sobde de man jirati aso to sobjala dabar sudaki ani be ko sen te kun yoti tawat medina timba kato katama mano pimpe to kana natim pakat wan sate de war badna timba kato jala hamma kana namiru kuma bori jiro ko de ben jiro ko jarata jeto namat ko kasitra kise akasitirar se ke sama de se bori nagaran wajin ta jede nam yad ko kayti wal rakisu beta bor wali nan jirata o jete namat ko madesitu mali fi yo madesite si wali ndayu madati ko tesana yada tawante ke sa sitim fayu nami to ko go bor jurun akana de yoli jarata kana ti wal rakise kana ti wal rarse kana ti wal tinke ni afula kami wal to wali ndayu nyata nami bor anda de bayina de bina kana kuni wan bor juru ko te to harra kana bitira kese akas bol madesite orga machuda wajin tawni no pata so de germany kana kate kono alguna batun jara dabarte kono yamani natte akana ci baye grana ko akana fi go ambe to yo pejete kana baye ci ko fete garona da warani sen jara da barkate demde ugadu pechuda finni sen garadatti garadema gara sen to kono kasumati nakana ma jolle erga erga tani wanja da fi ko kesa sabarte dem weta ko kesa kerkesi to fata yo garum wa man ni jeda to rabu te ruge fat wa man ko no bakka kana tan argamo jere ko ma jere kate ute ati ko gesi ta sote ega si to fata yo ramma sen saydi nakabote akuma ko lena ma jolle erga erga to wali gadofti chatini de yo kar biasa ote kan kesa badalamte inni bolu mo kun sen to sena kan sen to sena si kana ko wa on kabo nami beta hagu disu gafta konata gafa dai gara samu gato onte debisu nyiro an magato ko ni lalu musa sana tilem paradu iratae amanti seti kajeti da dengadda amanti kotte de wajete da imbarsivne isabra tae kapamna tamanti rangenyi salatan barsivne dini kapsivne debi tulle ruga kap dinjara gujuma to ko sala sai dintala kan ojin taw kar gine benno mari dala kamna chobosi masakaru ati mana tibrate se ko tibrate se rakina se ballina se yo himbekin telephone remote yo remote be ko to se remote da nama jabrate se wana pamna ko ko tiranga season yo isi kana korsite pararan kain amanti brake salute yo dini kana yo isi ninde duran kabanne taisila barsise dini kana takase barate to gode jalla darute to opino kabate to te atu darbite chike se karate te o badena to kabe woni ke sabte kana galte ko matte sen kana kasira kasi ndanda dapan jiro kana ke sabti islamu ka darbe ko se daran kana pate de mujur an islamu matte dalate ala habban isa islama karabbin ka jenche kana ma ka e ijolle rabbi kana ma ka ina jabat ko se woni ngudi sina ma jolle bi kana to so ndandes rabbin si ka jenche mo patte ma dem tijar ka rayo warsi kana jolle bi kana kana kullaya jolle islama da garin isaan isin jechuun jedhamu damti. Kabiyyaa immoo namoonni guddaan kun dhufee addanatti kun akka nama jannata keessa seenee tokko irraa darbee suuree dhaabanii mataa tolfatee deemu jira. Intala amantii biraa keessatti dhalate kana dhiisi. Amma seen kana akkanaati keessa irraa qabachuu hin danda'u taa'ee hin barsiifne, diinii hin barsiifne, karaa irra hin keenye, isee kana wajjin taa'ee karaa qajeelaa irratti hin gorsine, kaanuma boolla kanaa dhimma. Isiin usuma yaammatan si akkasii tuffatu beektaa ta'uu si haadha manaa fuudhee kana wajjin gadi taa'ee intala kana imaana barsiisee karaa irra kaa'ee tiktok irraa galchee akkasee mana keessatti dhabatee deesee walii gootu godhee gorsee karaa irra tuu kaa'ee isiima kana waliin taa'e. Isin kun ofiin barbaadee dhuftee tokko beeki. Ofiin barbaadee nagalchi jetti. Akka inni isii kana intala nama sadarbee jekaa isheen maaliif akka goote akka intalli firaartee jibbitee kanarraa deemtu kana hunda hojjetti. Sammuu isaa argiteetti taphate sayitiin haadhi manaa isaa baay'ee taphatee yoo akka rabbii haasa'u ta'e waan hin jirre namni tokko yookiin tokko dhiira akka sammuu irratti jechuun nama saalfachiisas. Itti saalfachuu qabayyuu sayidha yoo dhugaa haasa'u ta'e. Akkasitti nama mucattiin kun hadhoofte kana itti dhugaa qabdiin jira gama kootiin maali dhalan qaba dhugaan qaba hin fuudhe mana guyyaa tokko wajjin hin teenye amantii ishee kaleessaa sana gaddeebi'uu akka fedhe ta'uu kanattis nama bira taa'ee isoo jajbeessuun qabdu si tokko akka obboleessaatti waliin rakkata malee ati immoo maal godhu akka obboleessaatiin gorsa waliin rakkata
Sibira tama masamu fi argal fachi te gatti yoga tumana wala kesa gatti baba nambira jir arisa horiso jita nu sanu ini rufu sanu mala go te parada mudira amba ka kabete paradunna baka kabete paradunna be kana tuju garba kana sai balle sa gudda ka ba to ko fani te ka fudani warkete su giddida to ko suma darbani la kakani to ko barbacha mani jole ko damanga bati aka bar baka sana tirubina ka jabada to ko darbiten mo na darbiten ma ci darbite ke se di to ke ka barbadu yo ko le undala ko ta e karar bidini sferi to karar bidini serimiti kara ilmu manawati ni si aguma tikagina la to kita gamu to ga hatta je dem ko kesi sa ga ko bate garan sa ko kat cete debi sun dendes aguma artu muratta ya to argite aguma jalla to le jibbita nama jalla to kana yo ni se simide yo ni se ratti ham to jede aguma jalla to ga fa jibbita akama le rahato kana jalla to kana ga fa jibbita le jibba hama se jibbita baka kesa ke gura ga fa jibbita je to ko cete go dal te gade ati ya ga fa wana ko fata shanta dani saytu na tergette fute ayu gesite sana Oguma sagale saytu kan saatiin dawwalee sitti immoo namatu sayitii kun nuti kenne jedhee fide mucattiin fayyaa nagaa kanan taane haati manaan hajjii lammaffaa fuudhe kuni kasiirii guddaa dara duka sayid reebi suni namni waa'ee mucaallee sobaanii sayid mucaa qaba jedhee sumiyyaatti waan sobaa sana lafaa fuudhee haasa'ee afaan ofiitiin dubbatte akka sobaa waan san dubbatte niitii siirii waan siirii jedhamu addunyaa irraa daladdu munaafiqa hayyuu kanallee siirii itti daladde akka sayidii wajjin hayyuu nadda baatu waa ergitee fi jirti mucattiin fayyaa nagaa kanan godhanne isi kana mana sheekatti keessa malee baatanii irraa haasa'uurraa kana kooti maal ta'uu irraa haasa'uurraa ani dubartii sana maal jira kana rabbiin ergan hin beeku hayyuu sana sheeka jajjabaa kan irraa baasuu danda'utti keessa uffata eegas yakulatu uffata gaafa geessitee takee miti waa ta'u saayidii afaan isaatii yoo sitti hin dubbanne intala wayyachi keessatti taaltuun viidiyoo sagalee tooraan godhe. Dhugaadha hayyuullee gartee ittiin faradamu itti murtaamu maaliif haa qabde jechuudha namni gartee eega heerumerraa gartee hanga ammatti gartee wal fudhanii gartee hanga ammatti torbaanuma tokkollee jechuudha nagaan gammachuudhaan gartee wal fataa zanaa wal godhanii hin beekan jechuudha wajjin gartee raayisanii dhukkee wal kaasanii hin beekan bakka guyyaa tokko yaa'ee guyyaa tokko fiigicha guyyaa tokko waan baay'ee taamaa ture jechuudha ani kanallee itti murteessu seedilleen immoo akkuma isin jee wanni wayii gartee godhamee jira dhibbaan dhibbate jechuudha anattillee seedittillee sumayyattillee ayyuttillee gartee waa godhamee jira rabbiin waa tiisu ani garuu rabbitti namanaa waa takka gartee ilmi namaa yoo gartee balaa fedhe si balleessuudhaaf yoo gartee uumaan rabbituun gartee wali qabamtee yaasuudha balleessinaa jedhanii dhufan yoo rabbiin gartee keessa hin jiraatin waa takka gartee godhuu hin dandeenye jechuudha. Kan nama milkeessulleen rabbi tokkicha kan nama gartee miidhulleen gartee rabbi tokkicha qofaa jechuudha. Kan kanarraa fee waa takka ilmi namaa gartee uumaa namaaf hin taru uumaa namaaf hin godhu uumaa namallee godhuu hin danda'u jechuudha. Kan kanatti namana seedee ammoo gartee obboleessa kiyya hanga gartee wajjin jirru ani waan hin danda'u gartee si bira dhaabbachuu dirqama kiyyaa jechuudha. Inshaallah rabbiin gartee haa tolchu du'aa godhaadha waan jiru hordofee isin biraan hin ga'a nagaa naaf tura. Assalamu alaikum.